Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii. Jireenya maal fakkaata Jummaa Mubaarak jennee jirra. Baga Jummaa guyyaa irraa geessanii akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii baga naaf jiraattanii jireenya maal fakkaata. Alhamdulillah as geenyee jirra. An tamam show woroodha. Like godhaa, subscribe godhaa, commentii jalatti nuuf kennaa. Yaanni keenya sanis nu jabeessaa wal jabeessina wal cinaa dhaabbanna. Amma dhumaatti wajjin jirra gatiitee fi ulfaadhaa isiniin jennaa. Yaada yoo qabaattanis commentii jalatti nuuf barreessaa. Yaanni keessanis nu jabeessaa wal jajjabeessina. Amma dhumaatti wajjin jirra. Galatoomaa gadaa bilisummaa isiniin jennaa. Baay'ee isin jaallanna isin kabajnaasi. Galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jaalladha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii. Jireenya maal fakkaata Jummaa Mubaarak jennee jirra. Baga Jummaa guyyaa irraa geessanii akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii baga naaf jiraattanii jireenya maal fakkaata. Alhamdulillah as geenyee jirra. An tamam show woroodha. Like godhaa, subscribe godhaa, commentii jalatti nuuf kennaa. Yaanni keenya sanis nu jabeessaa wal jabeessina wal cinaa dhaabbanna. Amma dhumaatti wajjin jirra gatiitee fi ulfaadhaa isiniin jennaa. Yaada yoo qabaattanis commentii jalatti nuuf barreessaa. Yaanni keessanis nu jabeessaa wal jajjabeessina. Amma dhumaatti wajjin jirra. Galatoomaa gadaa bilisummaa isiniin jennaa. Baay'ee isin jaallanna isin kabajnaasi. Galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jaalladha. Ijoolleen keenya rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jiranii rakkoon isaan saaxilamaa fi jiran biyyoota hedduu keessatti rakkachaa jiranii keessaafuu inni dhiiraallee rakkinni hamaan irraa hagamu malee rakkoon ijoollee durbaarra gahaa jirtu kuni dallaalota biyyoota akka Yemen kana keessatti biyyoota Yemen Liibiyaa biyyoota lamaan kana keessatti wacha hamaa suukanneessaatti deemaa jira. Ijoolleen keenya yeroo ammaa kana silaa biyyarraa baqachuus dhiistanii karaa jireenya naman teessisu garuu silaa bakkuma jirtan teessanii rabbii keessa kadhattanii abdii qabna. Kanumaafuu rabbiin jireenya baqaa kanaas akka nurraa dhaabu abdii qabna. Isa hidhamees rabbiin nuuf haa baasu. Ijoollee keenya kan Saudi Arabiyaatti rakkachaa jirtan kanaafillee du'aa nuuf godhaa. Akkuma amantii keessaniitti ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran kun rakkoo hamaa keessa jiranii biyya Arabaa kun baay'ee ni oowwitii jaajaa hin qorriti gatiitee fi yeroo waan akka fakkaatee biyyoota akka Saudi Arabiyaa kana keessatti ijoollee keenya kanaaf du'aa godhaadhaa rabbiin akka nu baasu abdii qabna. Mootummaalleen saba isaatiif dirmachuu qaba, lammii isaatiif dirmachuu qaba. Impaasiileen Saudi Arabiyaa keessa jiranillee impaasiin Itoophiyaadha. Lammiilee Oromoo tanaaf lammiilee Itoophiyaa tanaaf dirmachuu qabdi. Saba isaatiif dirmachuu akka qaban abdii qabna. Kanumaafuu viidiyoo tanallee sheer godhaa jara birallee akka dhaqqabdu abdii qabna. Du'aa keessanis nu dagatinaa, du'aa keessanis nu cinaa dhaabbadhaa. Ijoollee keenya kanaas rabbiin mana hidhaatti akka nu baasu abdii qabna gatiitee fi wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. Viidiyoo tanallee sheer godhaa, laayik godhaa. Yoo laayikii baay'ee argatte nama baay'ee bira dha'itti waan ta'eef ijoollee Saudi Arabiyaatti rakkataa jirtu kanaas rabbiin akka mana hidhaatti nu baasu abdii qabna. Wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa hamma dhumaatti wajjin jirra gatiitee fi hamma jirrutti sagalee waliif taanaa inshaallah. Galatoomaa ulfaadhaa gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabnaan isiniin jaa. Wal jajjabaadhaa wal cinaa dhaabbannaa gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabnaa. Naaf jiraadhaa ulfaadhaan isiniin jaa. Maaliif biyyoota hunduma keessatti biyyoota ollaa irratti illee fakkeenyaaf baqattoonni Keeniyaa jirulleen garuu hamma tokko xiqqoo fooyyee qabanii rakkoo haala jiruuf jireenyaallee haa ta'u malee fakkeenyaaf ijoolleen keenya bishaan baara akka Jibuutiitiin baarota danuutiin nyaatamaa jiran jalaa nyaatamaa jiranii fakkeenyaaf Liibiyaa irrattis akkasuma ijoolleen keenya amma ji'a saglaffaa kana ijoolleen baay'een gara Liibiyaatti imalaa gatii jirtuu fi ijoolleen keenya furmaata tokko gatii dhabdee jirtuu fi dhaabbilee hunduma keessattuu mooraa baqataatiis haa ta'u mooraa hunduma keessattuu waan abdii kutteef abdii dhabaa jirtu jecha
namni tokko erga biyyarraa ba'e yookiin wanti godhamu hin jiru yookiin nyaatamuu carraadhaa yookiin ammoo yoo ce'ee xaaliyaanii Awurooppaa dhaqqabees carraadhaa yoo nyaatames ajala jechuudhaan gara bishaanota gurguddaatti imalaa jiru ijoolleen keenya. Naannolee tokko tokkotti ammoo dallaallee karaa akka Yamanii fi Suudii gidduutti qabee jechuudha. Ijoollee durbaa wantoota garaagaraa irratti raawwachuudhaan gocha hamaa irratti raawwataa jira. Viidiyoolee miidiyaa hawaasaa kanarratti deemaa jirtu yoo argitan miidiyaan kun baay'ee viidiyooleen hedduun baay'ee garaa nama rakkisaa jira. Namni san rabbii kee sodaadhu birriin narraa buutiina dhiisi odoo jettuuni ilmi dhiiraa tokko afaan Oromoo dubbataa namni tokko akkamitti akkasitti rukuta jechuudha. Ijoollee durbaa dabareedhaan teessisee rukutee birrii buusisaa jira. Kuni maaliif dubartiin haadha keenya obboleettii keenya gatii ta'ee fi dubartiin haadha hayyootaa fi haadha saawwataa gatii ta'ee fi ilmaan Oromoodhaa warreen Yama keessa jirtanis naannoo garaagaraa keessa jirtan shamarran keenya irratti dhiibbaa gaggeessu dhiisaadha. Dallaalli seeraan ala ijoollee keenya ooftanii akka malee godhaa jirtanis gaafa tokko seenaan isin gaafatti garuu gaafa viidiyoon teessan baatee suuraan teessan saayiba keessanii maxxansaa gaafa san yoo gara Oromiyaatti deebitanis nagan taatanii kanumaafuu namni nama miidhu haara hin galfatu jedhee ayyaa abbaa manchaati. Rabbiin nama miidhurraa Rabbiin nu dhorku. Akkasumas isin jaalala asirratti immoo wanti nan dubbachuu barbaade ijoolleen keenya mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jiran baay'ee rakkachaa jiranii rakkan hamaa turre dhaqqabaa jira. Ijoollee Suudi Arabiyaa kanaaf sagalee taadhaa akka sagalee taatanii dirmattan abdii qabna. Kanaafuu tamaam shooruu laayik godhaa, iskiraab godhaa, koomantiilee jalatti nuuf kennaa. Yaadni keessanis nu jabeessu gatii ta'ee fi viidiyoon takka laayikii baay'ee argatte sheerii baay'ee argatte nama bira dhayitti gatii ta'ee fi viidiyoo tanaatti sheer godhaa nama biraanillee akka dhayitu abdii qabna. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Kanaafuu hamma dhumaatti wajjin jirra. Naaf galatoomaa ulfaadhaa.